Tole akkam jirtu nagumaa fayyaadha jecha har'as deebi'ee dhufeera. Har'a maalin isiniif deebifee ijoollee reefuu mana madaamii dhufaa jirtanii fi warri duraanis mana madaamii turtanii tarii kanaan dura kan isin hin qaqqabne hubannoo akka gootaniif jedheeni mana kaameraan jiru. Please eeggadha. Lammaffaa immoo kutaa keessan keessas tarii shintibeetii keessan keessas madaamonni tokko kan ka'an gatii jiranii fi appilikeeshinii kaameraan dhossaa ibsaa fa'aa keessa jiru yoo jiraate kan agarsiisu jira. Isaan ilaaluun hin danda'amu. Lammaffaa har'a maaliif isinii dhiyeessuu barbaade mudannoon mudate tokkorraa ka'eenidha. Nuni Itoophiyaawii sadii fi Ugaandaa tokko taane gargaarsa illee deemne waan nama dhibu ollaa mana jijjiirrachaa jiruyyuu gaafa sirreessinu iddoon nuti jirrullee kaameraan hin turre. Garuu bilbila ishee fiddee qaallitti keessetti reekoordii gochaa nunillee hamaa moo naasufne gaafichaa gaafa nun hojjenne gaafa fixuuf kaanu bilbilli gaafa bilbilamoo reekoordii cuftee fudhattee baatee deemti. Kanaaf gaafan kanarraa ka'ee gaggaafachaa deemu madaamonni tokko riikardii ijoolleen keenya baay'ee gawwaadha. Riikardii maatiif illee afaan hin beekan jedhanii afaan Oromootiin afaan Amaaraan akkasidhaa kanarra kadhee akkasina gootee akkasina miiti jedhanii isa hojjetanii waatsaappiidhaan tokko waatsaappii majaraatiin illee jechuudha hamatanii isa maatiif erganii geessanii mana gwaaddanyaa isaanii sarraatanya mana madaamii gara biraa jirtu dhaqanii mana obboloota isaanii fi mana haadha isaaniidha. Birriinsii kenna maal jechaa jirti naa hiiki jedhu. Kanaaf akkasitiin hiiksisanii ijoollee keenyarra miidhaan ga'aa jira gatii ta'ee fi wanta dubbannu irratti of eeggannoo gochuu. Amma nuu danda'ame iddoo kaameraan jiru immoo sagalee sirriitti isaan bira reekoordii godha kaameraanis jechuudha. Kanaaf wanta dubbannu eeggachaa gaafa aaru afaan keenyaanis arrabsiinu. Walii keenya lama sadii taanee hojjenna taanaan isa hamannu eeggadhaa kan hin jedhuuf hin dhufe. Dabalataan immoo yoo kutaa keessan keessa kaameraan dhoksaan jiru ta'e gaafa kutaa galtan haasa'uudha yoo haasa'uun illee barbaadame jechuudha. Isaan yeroo baay'ee immoo hin fayyadaman gatii ta'eef yeroo wanta akkasii yooma rakkoon illee isinitti hammaate yoo jiraate yeroo daayireektii haasoftanii ituu himtanii. Dabalataan immoo maatiinis hubadhaa. Iddoo ijoolleen jiran mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafa isaan isinii dawwalanii waan hundi bareedaadha gaariidha jedhanii cuccufanii hubadhaatii badaa ditteeyiliin hin gaafatina. Innaa viidiyoon hin dheerataa mudannoo tokko mucattii tokko irraan dhagee maal jetti madaamiin ishee dinaara 20 wajjin riikardii kana naa hiikii jettee itti geessiti. Riikardii 20 ol ta'a madaamiin kan fiddee dhuftu. Achi booddee dhaggeeffattee mucattiin daayireektii silkiin koo kana jettee riikardii tokko irratti dubbatteetti. Silkii sana fudhattee intalittiidhaaf dawwaltee anillee niikuu madaamiin kee riikardii kana jettee ergitee fi foorwaardii gootee fi riikardii kana ila madaamiin kee hiiksisuufetti dafii badeetteen intalittiin balleessaas balleessiteetti natti fakkaataa isa odeessitee alayyuu jechuudha. Kanaaf nama faa mana ishee gashiteetti akkasitti walii shaffanu afaan gara biraa haasofte afaan koomitiin beeku itti cufte isheen afaan Somaalee kun ani hin beeku jettee ituullee warrumti kaan immoo sarraatanyoonni gara biraa numti birrii isiniin kennaa naa hiikaa gaafa jedhamtanii obboleettii keessan hin nagadinaa daraa keessan harka fudhadhaa birrii dhiisaa isiniin hin jedhu. Garuu yoo mallee isheen hamatteetti hamaallee dubbatteetti yoo ta'e isheenoo siin gaariidha siin jettee akkasiin jettanii waan gaarii itti himtanii adaraa obboleettii keessanii fayyisaa dabarsitanii waliin laatinaa. Akkasumaan immoo akka intalittii kanaa fakkeenya isheerraa fudhadhaati bilbilaatii adaraa kee akkasi gochaa jirti of eeggadhu anillee akkas godheen hiikee wal jedhaa. Kanuma si yaadachiisuu fedheeni viidiyoon koo xinnoo dheerateera fakkaataa nagaatti. Adaraa obboloota koo wantoota kanarraa of eeggadhaa. Mudannoo hedduu nama mudataa biyya ormaa kanatti garuu
wantoota kana irraa of eegaa. Keessattuu wanta akka kaameraa kanarraa of eeggannoo cimaa godha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qabaa sinis bakka nagaa taatan jecha. Egaa hordoftoota kooyi akkuma obboleettii keenya viidiyoo ishee irratti argaa jirtanii gorsa baay'ee bareedaa ta'e isinii kennite akkasuma illee immoo irratti dabala jedhee tananii akkasuma warroon chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii laayikii gochuudhaniin nu jajjabeessaa warri jajjabeessaa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa obboloota kooyi obboleettiin keenya tokko dhaamsa bareedaa nuuf kennitee jirti akkuma dhageessan irratti jechuudha. Maaliif namni baay'ee waliif hubannaa namni baay'ee waliif dhageenyaa jechuudha. Namni dhagee fakkeenyaaf nan jiraadha jettee gaafa waan tokko gochuu qabdu baqaan waan tokko dhaggeeffachuu qabda. Maaliif baqaan nan jiraadha anis akka ibiduuttan ta'a anis baqa hojjedhee tan hojjechiiruu kan jettu ta'e gorsa namaa akkasuma immoo wantoota barbaachisan irraa of eeggachuu qabna jechuudha. Maaliif amma dhugaa dubbachuuf gorsi obboleettii keenyaa kun hedduu takkanatti tole ani waan baay'ee ishiirraa baradhe akkuma ishiirraa baradhe immoo obboleettii kiyya kanarraa namni biroollee haa baratu yookiin immoo hordoftoonni kiyyallee irraa haa baratan. Namni takka amma gaawannoo kana jechuudha viidiyicha isheen waraabde kana namni lama sadii yoo dhaggeeffate irraa barate barumsa guddaadha jechuudha. Ana anis akkuma sanaan viidiyoo ishee kana sinibdee irrattis immoo anis dhaamsa qabu dabala jedhee dhufe jechuudha. Innaa obboleettiin keenya akkuma isheen jettetti wanti kun dhugaa sirriitti jira jechuudha. Wanti amma fakkeenyaaf yeroo haasoftullee akkasi waraabee sagalee kee dabarsuu jira kaameraan akkasi sagalee dabarsuu jira. Carraamuu gaafa isaan sararatanyaa akkuma jettu nama lama fa'aa taatan yoo waliin afaan tokko fa'aa taatan saba tokko taatan akka afaan isaanii hamattanii fakkeessanii jechuudha. Hin jira dhugaa rabbii keessatti of eeggadhaa warra shamarran yeroo baay'ee nuti hin haasofna. Anan haasaa dhugaa rabbii ani badaa isaaniitillee gaarii isaaniitillee bakka isaan balleessanitti badaalee haasaa bakka isaan waan gaarii godhetti gaariilee nan haasaa garuu kaameraan sodoo waan mana jiraatutti inuma naa godhasin hin jedha dhugaa dubbachuuf akkuma kiyyarraayyuu kaasee jechuudha. Haafumaafuu of qoxxabuu qabnaa jechuudha. Ammarraan kaasee jechuudha. Waanuma gaarii isaanii haasa'u wayya maaliif nuti biyya isaanii dhufe malee isaan biyya keenya dhufnee jechuudha. Nuti hojjechuu bahe malee isaan hojjechuu hin baane jechuudha. Kanaaf immoo waanuma gaarii waanuma isaan badaan hojjetanis nuti immoo waan gaarii hojjennee yookiin immoo waan gaarii haasofnee darbuu qabna. Maaliif mana namaa jira waan ta'eef lubbuu keenya baraaruu qabna waan ta'eef of jijjiiruuf dhufne waan ta'eef. Kanaaf warroonni gisee haasoftanillee akkuma isheen akkana daamatti akkana jettanii himtanii maqaa keessattuu siraa baay'ee hin dubbanne yeroo baay'ee maqaa isaanii madaamii kana jechuudha. Akkasitti hin beeku jechuudha. Afaanillee hiikachuuf hin danda'a. Hin hiikamalleedha jechuudha. Yeroo tokko tokko riikaarduma hiikullee hin jira jedhani barmajoota baay'eetu waan akkanaa kana hiikuu danda'a. Akkuma afaanitti garagaraa waan itti dubbattullee hiikuu danda'u barreeffamatti barreessitullee hiikamuu danda'an. Kanaaf wantoota akkanaa kanarraa of eegaa kaameraan nama waraabuu qabee fakkeenyaaf kilaasii keessattillee waan taani yoo waan ishii haasoftan galgala bakka yeroo kamiyyuu waan isaan dhiisaa bakka maaliif yoo badaalleen hojjetanii isaanuma badoomni sun isaanumatti garagala malee nuti miti jechuudha. Maaliif namni tokko yoo ati gaarii waaqayyo maal jedhaa ati gaarii yaadee fi namni hamaas yaadetti ati immoo hamaatti hin deebisin ati gaarii yaadee fiidha. Maaliif waaqa irraa argatta waan ta'eef. Kanaafiyyuu isaan yoo dabalutti yaadani nuti immoo gaarii yaaduu fi qabnaa jechuudha. Bakka waan fedhan nunaa jedhan akka fedhan waa godhan maaliif hangamuyyuu biran jiraannus bakka akkasuma immoo nuti kan baaneef hojiidhaafis waan ta'eef. Micayyoon kun kan isiniin jette irraa barumsa waa argattu jedheeti yaada gorsa ishii kanatti fayyadamaa isin jedha. Obboloota koo hundi keessaniyyuu gorsi obboleettii kun nuu kennite waan guddaadha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanaaf immoo of eeggannoo gochuu qabdu wantoota akkanaarraa of eeggadhaa waaqayyo nu haa eegu. Hedduu takka ulfaataadha jireenyi biyya ormaa waan akkasii fa'aa qaba isiniin jechuu barbaada. Kanuma dhaamsi keenya har'aa hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinee wal bohaarsinutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isiniin jedha. Akkasuma yaada fi qeeqa yoo qabaattan immoo komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa waan barbaadanis gaafachuu dandeessu isiniin jedha. Hordoftoota kooyi guyyaa gaarii qabaadhaa.